Ameerikaa fi Iraan walii galtee wal hubannoo erga walii mallatteessaniin booda qaamaan wal arganii marii jalqabuuf jila isaanii gara Swiizerlaand Jeenevaatti erganii jiru. Ameerikaa bakka bu'uun maricha irratti kan hirmaatu ergama addaa Tiraamp Stiiv Wiitkoof yoo ta'u, jilli Iraan ammoo ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Abbaas Aragaachiin akka durfamu Reuters gabaaseera. Israa'elii fi Hezbollaan dhukaasa dhaabuuf walii galuun isaanii ammoo Iraan akka onnattu ishee gargaareera. Sababni isaa Libaanosittis waraanni akka dhaabbatuuf ajandaa isheen qaama walii galtee waliin gootee dhiyeessitee waan milkaa'eef jechuudha. Ameerikaa fi Iraan walii galtee wal hubannoo kan mallatteessan dhimmoota ijoo akka niwukilaaraa Iraan guyyoota 60 keessatti mari'atanii walii galtee dhumaarra ga'uufidha. Israa'el qaama walii galtee Ameerikaa fi Iraan ta'uu dhabuu fi walii galteen Tiraamp mallatteessee fedhii ishee bu'uura kan hin eegne jedhamaas jira. Waliigalteen kun akka danqamuuf Naataaniyahuun karoora qabaachuu isaas gabaafamaa jira. Tiraamp gama isaatiin Naataaniyahuun nama gaariidha, yeroo tokko tokko garuu salphaatti mirkaana jechuun irra deebiin arrabseera. Doonaald Tiraamp xumura yaa'ii biyyoota badhaadhanii G7 jedhamanii Faransaayitti geggeeffame irratti ibsa kenneen waa'ee waraana Iraan, hariiroo Ameerikaa fi Israa'el, waa'ee ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuu dubbateera. Naataaniyahuun nama gaariidha jechuun kan dubbate Tiraamp yeroo tokko tokko salphaadhumatti mirkaana jedheera. Keessumaa haleellaa Israa'el Libaanos keessatti geggeessitu wal qabatee hariiroon Tiraampii fi Naataaniyahuu laaffataa dhufuun ni yaadatama. Tiraamp sifatti Naataaniyahuutti dheekamaa tureera. Ibsa kenneenis Israa'el miseensa Hezbollaa tokko ajjeesuuf jecha gamoo tokko guutuu balleessuu akka hin qabne ibsee jira. Namni miseensa Hezbollaa ta'e tokko mana wayii seene jettee yeroo hundaa gamoo haleeltee mancaasuu hin qabdu jechuun haleellaa Israa'el Libaanos keessatti geggeessaa jirtus qeeqeera. Haasaa isaa kanaan bara bulchiinsa isaa jalqabaa bara 2020 irraa kaasee qondaala waraanaa Iraan beekamaa ture Jeneraal Qaasim Suleemaanii ajjeesuu irraa kaasee hanga bara kanaa Iraanitti waraana labsuu irratti ejjennoo cimaa Iraan irratti fudhatetti milkaa'us ibsee jira. Doonaald J. Tiraamp muddama naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalatee ilaalchisee odeeffannoowwan ba'aa jiran akka agarsiisanitti TPLF hidhannoo hidhachaa akka jiruu fi leenjii waraanaa kennaa akka jirudha. Dargaggoonni naannoo Tigraayitti argaman dirqamaan leenjii waraanaa akka fudhachaa jiranis ibsamee jira. Kana wajjin wal qabsiisee ajajaan humna waraanaa Yuugaandaa obboloota koo Tigraay jirtan adaraa waraana biraa akka hin eegalle jechuun Tigrootaaf ergaa dhaamanii jiru. Miidiyaa hawaasaa isaa irratti yaadota falmisiisaa kennuun kan beekamu ilmi pireezidantii Yuugaandaa kan ta'ee fi ajajaan waliigalaa humnoota waraanaa Yuugaandaa waa'ee waraana kaaba Itoophiyaatti deebi'ee eegaluu mala jedhamee sodaatamaa jiru yaada kenneera. Jeneraal Muhoozii Kaayiruu Gaabaa fuula X irratti ergaa gabaabaa barreesseen humnoonni Tigraay irra deebiin waraana akka hin eegalle gaafateera. Obboloonni koo Tigraay keessa jirtan waraana biraa akka hin eegalle isinan kadhadha jechuun waraanni akka hin barbaachisne dhaame jira. Jeneraalli Yuugaandaa kun Tigraayin baay'een isin jaalladhaa garuu waraanni nuu gameera jechuun amma marsaa kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin akka deeggaru ibsee jira. Yeroo kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti waraanni geggeeffamaa ture. Jeneraal Muhooziin yookaan jeneraalli ilma pireezidantii Yuugaandaa ta'e kun yaada humnoota Tigraay deeggaruu fakkaatu barreessuu isaatiin komiin irratti ka'ee ture. Amma garuu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed akka jaallatu ibsuun obboleessa koo jechuun ibsee jira. Amma obboleessa koo kan ta'e muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin deeggara jechuun TPLF fi warra Tigraayitti waraanaa dhaalchuuf tuttuqqaa gochaa jiran tuttuqqicha dhaabaa jechuun ergaa dhaameefii jira. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Tigraay dargaggoota Tigraay fo'aman waraanaaf leenjisaa akka jiru BBC afaan Tigriffaatti himee jira. Dargaggoonni magaalota naannichaa garaagaraa BBC'n dubbisee akka jedhanitti ammoo bakka hojii isaaniitti iddoo bashannanaa fi geejjibaa uummataarraa dirqamaan buufamanii fudhatamanii gara mooraawwan adda addaatti leenjiif akka ergamaa jiran ibsaa jiru. Gama biraatiin dhaabbanni mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch First Itoophiyaa jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baasee jira.
Godinaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa fi bahaa jedhaman iddoowwan gocha kanaaf saaxilaman jechuun eeruun dhaabbanni mirga namoomaa kun ibsee jira. Waraana waggoota lamaan booda waliigaltee Piriitooriyaatti aanee kan hundaa'e bulchiinsi yeroo Tigraay diiguun mana maree waraanaan dura bakkatti deebisuun kan ibsame TPLF aangoo mootummaa naannichaa erga dhuunfatee mootummaa federaalaa wajjin muddama keessa galee jira. Manni maree naannoo Tigraay kan diigame ture deebi'ee hojii eegaluun dura taa'aa TPLF paartii eeyyama seeraa hin qabne yookaan jalaaqame Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin pirezidantii bulchaa naannichaa godhee muudateera. Haalli pirezidantii bulchiinsa yeroo Tigraay irra jiru garuu hanga ammaatti ifatti waan beekamu miti. Kanaan walqabatee naannicha keessatti waraanni marsaa biraa ka'uu mala sodaan jedhu akkasumas duumessi waraanaa kan uumamee jiru yoo ta'u jiraattonni paartiilee siyaasaa fi dhaabbanni mirgoota namoomaa ibsa baasaniin dirqamaan waraanaaf namoota guuruu fi waraanaaf namoota qopheessuun raawwatamaa akka jiru ibsanii jiru. Kana malees wixineen seeraa mootummaan naannichaa kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu dhiyeenya kana ifa godhee akka ajajutti dhalataan Tigraay umuriin fi haalli fayyaa isaa eeyyamuuf kamiyyuu waamicha duula waraanaa mootummaan naannichaa dhiyeessu fudhatee hirmaachuuf dirqamaa biyyoolessaa qaba jechuun tumee jira. Namni seera kana hin kabajne kamiyyuu birrii 10,000 hanga 50,000 adabamee dirqamaan kanarratti kan hirmaatu yookaan leenjii waraanaa dide sanas kan fudhatu taasifama jechuun wixinee seeraa Dabratsiyoon Gabramikaa'el baasee lammiilee Tigraay yaaddeesseera. Paartiileen mormituu Tigraay TPLF naannicha keessatti humnaan waraanaaf namoota uguraa akka jiru ibsa baasaniin beeksisaniiru. Paartiileen Arennaa Tigraay fi Simrat ibsa baasaniin TPLF loltoota duraanii milishootaa fi dargaggoota Tigraay dirqamaan leenjii waraanaatiif guuraa akka jiruu fi kaampiiwwan hin beekamnetti geessaa akka jiru ibsaniiru. BBC'n afaan Tigriffaa namoota humnaan hidhattootaan leenjii waraanaatti guuraman dargaggoota kaampii leenjii waraanaatti baqatanii fi maatiiwwan isaanii dubbisee jira. Bulchiinsonni garagadii akkasumas waajjiraaleen bulchiinsa nageenyaa naannichaa garuu dirqamaan waraanaan raawwatamaa jira jedhamu kana haalanii jiru. Magaalaa Adawaa kan jiru abbaan shamarree takkaa Tasfaayee Gabra Egzaabeer godina giddu galeessaa Tigraay aanaa Abisahaa gandaa Addiiftaa'u jedhamu keessatti warqee mala aadaatiin baasuudhaan jiraata. Naannoo kana dargaggoonni warqee baafatan guyyaa baafachaa oolanii halkan dunkaana dhaabbatanii achuma bulu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13 bara 2018 ganama sa'aatii 5:30 irratti hirriibaa ka'anii gara hojii isaanii yeroo deebi'an hojjetootaa fi poolisootaan marfamanii jiru. Dargaggoonni 180 ta'an mana barnootaa Addiiftaa'u jedhamutti guuramanii kutaa tokkotti itti cufamee bulanii. Namni nageenya isaatiif yaadame maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate ammoo kanneen dirqamaan guuraman keessaa tokko kan ta'e Bariitee gaafa caamsaa 14 2018 namoota uffata siviilii uffatanii fi hidhatan gara adda waraanaa fi qabsoo hidhannoo akka deemnuuf nu fuudhanii deeman oduu jedhu akka dhaga'e ibseera. Dargaggoonni kunneen awutoobisoota sadiitti fe'amanii gara godina giddu galeessaa dhiyeenyaan Nabaalaatti argamutti kaampii leenjii waraanaa Saaguu jedhamutti geeffamu kanneen BBC'n dubbisee himaniiru. Tasfaayee namni jedhamu gandaa Maariyaam Shawwixoo jedhamu akka gaaniin dirqamaa waraanaa fi leenjii isa eeggatu jalaa baqachuuf konkolaataa isaa irraa erga utaaleen booda mataan isaa baay'ee miidhamee miidhaa cimaan akka irra ga'ee fi hospitaala seenuu obboleessi isaa BBC'tti himeera. Dargaggeessi kun yaalii baqaqsanii yaaluu mataa kan taasifamaafii jiru ta'uu kan ibse obboleessi isaa hanga ammaatti of hin barree dubbachuus hin danda'u guyyaa 7ffaa isaatis jedhe jira. Gama biraatiin hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Haasaa obbo Eliyaas Gabruu kun faayidaa siyaasaa ofiif uummata burjaajessuu fi rakkoo uumuuf jedhamee yoo ta'e malee sadarkaa kanaan dirqamni raawwatamin jiru jechuun namni miidhaan irra ga'es akka hin jirre ibsee jira. Haales jira.
Guyyaadhuma wal fakkaataa caamsaa 17 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa Abbii Addiitti dhiyeenyatti kan argamtu iddoo warqeen baafamu lama Abbaa Gibaa fi Rabaa Zaa jedhaman irraa miseensonni humnoota Tigraay Armii 60 fi hidhattoonni fuula isaanii haguuggatan namoota 700 ol ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti akka fudhatan miidhamtoonnii fi maatiin isaanii BBC'tti himaniiru. Ameerikaa fi Iraan aangawoota isaanii mariif gara biyya Awurooppaa Switzerland Jenevaatti ergan. Mariin Ameerikaa fi Iraan guyyaa har'aa mallattoo isaaniitiin Jenevaatti mirkaneessan marii murteessaa addunyaa kanaas ta'ee jira. Karaawwan shan waliigalteen nagaa Iraan dhiibbaa nuu fi maallaqa keenya irratti qabaachuu danda'us BBC'n maxxansee jira. Waraanni Iraan guraandhala darbe dho'ee dinagdee addunyaa akka malee akka raasee ture ibsee jira. Naannoon baha giddu galeessaa boba'aa addunyaa fi dhiyeessii gaazii keessatti bakka qooda olaanaa qabudha. Karaa murteessaa oomishaawwan boba'aa kan ture ulaawwan Hormuz cufamuun gatii boba'aa samii tuqe. Waxabajjii 18 Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessanii ulaan kunis akka banamu waliigalanii. Haa ta'u malee mariin dhimmoota ijoo akka sagantaa niwukilaaraa Iraan ilaallatanii fi guyyoota 60 harka keessa qabatameera. Kun waliigalteen kun hangamiif turaa gaaffii jedhu kaasee jira. Waraanichi gatii boba'aa motoraa ol kaasee ture. Oomishaa fi gatii geejjiba boba'aa baha giddu galeessaas gad buusee kaanis guutuutti dhaabsise. Gatiiwwan kunneen abdii waliigaltee nagaa godhame kanaan torbanoota dhiyoo gadi bu'aa jiru. Garuu ammallee bakka waraanaan dura turetti hin sirreeffamne. Kamisa UK keessatti gatiin peetrooliyemii litira tokko paawundii 154.72 fi naafxaan litira tokko paawundii 174.30 ta'uun ragaan raak fuel watch ni agarsiisa. Guyyoota afuriin dura peetrooliyemiin leetirri tokko paawundii 132.5 kan gurguramaa ture yoo ta'u naafxaanis paawundii 141.6 ta'ee gurguramaa tureera. Gatiin boba'aa Ameerikaa keessatti erga ji'a darbee giddu galeessaan gaalooniin tokko $4.5 duwwaadhaan ol akka turee fi amma garuu gadi bu'aa akka jalqabe ibsameera. Ragaa dhiyoo baheen boba'aan giddu galeessaa gaalooniin tokko $3.9 barraa akka jiru agarsiisa. Kunis waraanni osoo hin jalqabin dura gaalooniin tokko $2.98 irra kan ture waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu ol ka'eera. Diiziliin immoo yeroo wal fakkaataa keessatti $3.76 irraa gara $5.9tti ol ka'eera. Hoogganaan dhimma imaammataa Raak Simiyoon Wiiliyaams gatiin zayitaa addunyaa fi boba'aa jumlaa dhiyeenya kanaa gadi bu'uun isaa yoo itti fufe yeroon booda gatiin boba'aa irratti argamu baay'ee gadi buusa jedhanii jiru. Garuu itti dabalanii akka jiranitti gaaffiin ijoon kun hammam saffisaan ta'a kan jedhuu fi hir'inni gatii boba'aa ol ka'iinsa abbootii konkolaataa ji'oota bitootessaa fi eebilaa keessaa danda'uuf dirqama sana madaalee saffisaan dhufuu fi dhiisuu isaati. Gaaziin UK jalqaba waraanaatti dachaan dabalee ture. Kun qaala'insa hamaa akka hin humnes yaadda'umee ture. Gaaziin mana ho'isuuf, bishaan ho'isuuf manneen miiliyoonaan lakkaa'aman keessatti itti fayyadamama. Akkasumas bara darbe anniisaa elektirikii biyyattii keessaa harka 27 maddisiisuuf ooleera. Gatiin gaazii UK waraanni Iraan utuu hin jalqabin ka'umsiisa leetiratti paawundii 80 gadi ture. Garuu bitootessaa 19 yeroo ta'utti paawundii 157tti dachaan guddate daldalamaa ture. Ammoo deebisee paawundii 98tti gadi bu'eera. Dhaabbatni gorsaa Koorwaan Insaayit jedhamu gatiin kun dafee gara sadarkaa waraanaan duraa turetti hin deebi'aa tilmaama jedhu akka hin jirree fi kun garmalee abdachuu ta'a jechuunis ibsaniiru. Tokkoffaa abbaan taayitaa anniisaa UK of Game hamma gatii olaanaa kaffaltii anniisaa mana keessaa kan ji'a adoolessaa dursee murteessee jira. Kun immoo jijjiiramuu hin danda'u. Gatiin kaffaltii giddu galeessaa mana tokko ji'a dhufurraa jalqabee parsantii 13 yookaan paawundii 221 ol ka'uuf qophaa'ee jira. Naannoon galoo galaanaa iddoo Awurooppaan boba'aa xiyyaara ishee keessaa harka walakkaan irraa argattudha. Torbanootaaf waraana jalqabaatti gatiin boba'aa xiyyaaraa tooniitti $1
784 irraa gara 1838 ol ka'ee ture. Kunis hanqinni boba'aa fi ol ka'iinsi gatii balallii akka uumamuu danda'u yaaddoo jabeesse. Daandiiwwan qilleensaa tokko tokko gatiin balallii ol kaasuu isaanii beeksisuun keessattuu balallii fagoo irratti dabalii agarsiisanii. Garuu daandiiwwan qilleensaa Awurooppaa tokko tokko shakkii maamiltoota hir'isuu fi gatii hir'isaa akka jiran ragaaleen ni mul'isu. Torbanoota dhiyoo keessaa gatiin boba'aa xiyyaaraa saffisaan gadi bu'uun tooniitti gara doolaara 967 ga'ee jira. Ta'us indastiriin aviyeeshinii ammas yaaddoo jalaa hin baane. Akka jedhamaa jirutti daandiiwwan qilleensaa Awurooppaa fedhii ganna kanaa fi saniin boodaa guuttachuuf boba'aa isaan barbaachisu maraa qabaachuu qabu. Garuu gatiin boba'aa xiyyaaraa bara kana keessaa gara caaluu bakka waraanaan duraa olii akka turu ni eegama jedhames jira. Gama biraatiin qaala'insi kan saffisaan gatiin meeshaalee itti ol ka'u safaraniin waraanaan duraa UK fi sadarkaa addunyaatti gadi bu'aa ture. Garuu waraanni sun ol ka'iinsa gatii boba'aa addunyaa garmalee turerraan kan ka'e adeemsa waliigalaa gadi bu'insaa sana gufachiisee ture. Guraandhala keessaa qaala'insi UK parsantii 3tti gadi bu'ee ture. Bitootessa garuu parsantii 3.3 ol guddate. Gama biraatiin Ameerikaa keessatti qaala'insi guraandhalaa parsantii 2.4 irra ture gara caamsaatti parsantii 4.2tti kan ol guddate yoo ta'u waraanni akka sababa guddaatti ilaalamaa jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti ammoo yeroo wal fakkaataa keessatti parsantii 2.1 irraa gara parsantii 3.3tti ol ka'ee jira. Dhala liqii ol kaasuun tooftaa guddaa dhiibbaa qaala'insa to'achuuf gargaarudha. Neeser akka gabaasetti baankonni giddugaleessaa addunyaa sababa waraana Iraan gatii boba'aa maallaqaa tilmaamuun waan rakkiseef dhala baankii osoo hin jijjiirin haala jiru eeggachaa jiru. Baankiin Ingilaand torban kana dhala baankii parsantii 3.75 gadi buusee kan ture yoo ta'u gatiin boba'aa gadi bu'aa jiraachuun abdii uumuus ammallee qaala'insi yeroo waraanaa uumamee dhiibbaa qaala'insaa as ga'ee hin wayyeessu jedhu bulchaan baankichaa Andiriiw Baayilee. Reetiin dhala baankii bara sana keessa osoo hin jijjiiramin itti fufuu jedhamee eegama. Xiinxaltoonni bara dhufu hir'achuu danda'a jedhu. Riserviin Federaalaa Ameerikaa torban kana dhala baankii parsantii 3.5 fi 3.75 gidduutti gadi buuseera. Kunis dhiibbaa waraanaatiin wal qabatee shakkii ol ka'eenidha. Baankiin giddugaleessaa Awurooppaa ACB jedhamu ammoo torban darbee dhala baankii isaa gara 2.25tti ol guddisuu murteessee jira. Kunis waggoottan sadan darban keessaa daballii jalqabaa agarsiise yoo ta'u waraanni sun dhiibbaa qaala'insaa uumaa akka ture ibsee jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaawaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.